Akkam jirtan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhaggeessifna hangafoota oduu wajjin gullallee udurraa. Akkam jirtan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhaggeessifna hangafoota oduu wajjin gullallee udurraa. Oduu injifannoo waraana bilisummaa Oromoo Woboo Zoonii Kibbaa guyyaa 8/1/2021 irree fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e Woboon Zoonii Kibbaa godina Gujii Lixaa Cibbirraa Gumaa Baasaa Tuulaa Suuroo Buttaa Galaan Aanaa Abbaayyaa Gandaladdoo bakka addaa Hadheessaa jedhamutti sa'a 4 irratti waraana Koloneel Abiyyi Ahmad du'aan adabee jira. Humnoota mootummaa shiftaa Abiyyi kan yeroo hedduuf gorsaa fi akeekkachiisni itti kennamullee gorsa Woboo tuffachuun sochii waraana bilisummaa Oromoo gufachiisuuf odoo haxxee hidhuuf deeman Woboon dursee arguun tankaarfii irratti fudhatee nama 4 battalumatti ajjeese. Gama meeshaatiin immoo qawwee EKM tokko irraa hiikuun galii qabsoo bilisummaa Oromootiif galchee jira. Injifannoon uummata Oromoof. January 8/2021 Kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Jiillee Dhummuugaa shira ilmaan fiinxalleeyyii Amaaraa fi bulchitoota godinichaa Oromoo Walloo irratti geggeessaa jiran yoomuu fudhatama hin qabu. Shirtoonni ilmaan nafxanyaa yookaan fiinxalleeyyii hidhattoota Affaar of dura qabanii lola qindaa'aa Oromoo Walloo irratti bananiin qe'eef qabeenya Oromoo Walloo hedduu erga gubanii booda namootiin hedduun lafa isaanii fi qabeenya isaanii irraa humna meeshaa gurguddaan rukutamaniin qe'ee isaanii gadi lakkisuun dararamaa osoo jiran bulchiinsi godinichaa kan dantaa dhuunfaaf fiiguu maqaa araara jedhuun yeroo lammaffaaf shira uumeen uummata Oromoo Walloo rukuchiisee jira. Haala kanaan ummatichi of ittisuuf illee humna dhabee osoo jiru rakkachaa jiru kunoo guyyaa kardhaa ummata qe'ee isaatii humna waraana leenji'ee lolamaa jiruuf furmaata tokko osoo illaatiniif ilmaan Oromoo Walloo kanneen rakkoo keessa taa'anii ummata isaanii lubbuu baraaruuf tattaafatan badii tokko malee marakiidhaatti guuraa oolan. Kun kan akeeku ummaticha lolchiisaa fi qe'ee isaa irraa buqqisiisaa kan jiru ana waan ta'eef isinis callisanii akkaataa kanaan yoo ilaaltan taate callisaatii akka re'ee foolaatti ajjeefamaa jechuun mootummaan naannoo Amaaraa fi bulchiinsi godina Oromoo Walloo akka akeeku hubachiisa. Guyyaa kardhaan kana kanneen badii tokko malee humna liyyuu haayilii Amaaraa fi hidhattoota godinicha Oromoo Walloo Aanaa Jiillee Dhummuugaa irraa hidhaman namoota lakkoofsaan 6 keessaa tokko Muhammad Sayyee, 2 Saadam Damisee, 3 Hasanee Muhammad, 4 Said Jufaraa, 5 Abdul Xinqush, 6 Awwal Muhitii fa'aadha. Hidhaan jumlaan kun kan akeeku lola Oromoo Walloo Aanaa Baatee irratti baname keessaa harki mootummaa naannoo Amaaraa bulchiinsa godinaa jiraachuu ibsa. Kun itti yaadanii maqaa godinichaa jijjiiruuf lafa Oromoo Walloo harka hedduun kaartaa naannoo Afaaraa jala galchuuf shira eenyummaa balleessuu irratti aggaammii taasisamaa jiru waan ta'eef uummatni Oromoo biyya alaa keessa jirtan akkasumas miidiyaaleen Oromoo isa duraa caalatti jabaattanii aggaammii Oromoo Walloo irratti aggaamamee jiru fashaleessuuf waan barbaachisu Oromoo Walloo cinaa akka dhaabbattan waamichi taasifame. Ammajjii 8/2021 Walloo Oromiyaa. Artistiin Oromoo Jalmichuu Seenaa godina Harargee Bahaa Aanaa Gurawaa keessatti hidhamee kan jiru haalli fayyaa isaa baay'ee yaaddeessaa akka ta'etu himama. Jalmichuu Seenaa wallee warraaqsaa anaannatti tolee jiraachuun barbaadu hanga Oromiyaan bilisoomtutti jedhuun dabalatee walleewwan ergaa bareedaa dabarsaniif yeedaloo midhaagaa qaban weellisaan uummata isaa Oromoo cinatti beekamaa turedha. gabaasa bahaa jiruun doorsisni qaamolee waraana PP irraa biyyatti si daballa jechuun irra gahaa ture reebichaa fi dararaan irra gahaa akka jiruudha kan himame.
ummatni oromoo qabsaa'ota gameeyyii akkana qaroo sabichaa ta'aniif sagalee ta'ee fi qabsoo isaa finiinsuun akka hiraarsaa jalloota jalaa baafachuu qabu dhaammame. Ergaa keessoon nu dhaqqabe akka ibsutti dhaamsa ariifachiisa. Akkuma ganama fuula Facebookii gara akaakii jalmo'ii birbirsa gooroo maxxanfamee ture waraanni PP lixa Wallaggarraa gara Gimbiif abbaa seenaatti dhaadheessaatti fe'amuuf akka jedhan lixa Wallaggaa jeetti rukutuuf akka jedhanis beeksifnee turre. Kanaaf amma Wallagga bakkoota adda addaa irraa waraana PP ka'uuf qophii irraa akka jiru jiraattonni nuuf gabaasaa jiru. Kanaaf ammallee hordoffiin cimsanii isinis waan irra geettaniin waboof eeruu akka kennitan dhaamna. Gameessi hayyuu Oromoo Dr. Hussein Kadir mana gidirsaa fi iraarsaa diinaa keessatti ji'a ukkaanfamee ture har'a mirga wabiitiin baatus baga nagaa maatii keef ilmaan Oromootti makamte. Hayyoottan keenya kanafaniis Rabbiin nuuf haa baasu. Teessoon gamtaa Afrikaa Finfinnee ture gara Gaanaatti jijjiirameen gabaafame. Sababa teessoon gamtaa Afrikaa Gaanaa keessatti har'a deebifame kun Finfinnee ta'eef qofa Oromoon hedduu miidhamee biyyootiin Afrikaa 58 ta'an achitti walgahii geggeeffatan lafa Oromoo ta'uu isaa takkallee hin beekan. Inumaa'u lafa Oromoo ta'uu beekuun hafee saba Oromoo jedhuuyyuu hin beekan. Kanaaf teessoon gamtaa jinniiwwan Afrikaa Finfinnee nagaa taatee hoogganoonni biyyootii Afrikaa yeroo fedhanitti dhufanii muuxannoo ittiin kijibanii uummata ajjeesanii fi saamaniin umrii aangoo isaanii dheereffatanii galan walirraa qoodachuuf jecha qabsoo bilisummaa Oromoo isaan qabsoo Oromoo ta'uuf ittiin hin beekanii fi kanneen dantaa isaanii miidhan hundarratti duuluuf jiga daboo waliif bahu. Finfinnee keessatti bashannanaa nagaa tasgabbii fi abiyyootiin Afrikaa hundi qaama nageenya Finfinnee booressuu barbaadutu jira jettee abashootiin yoo guuza kadhatte biyyootiin 58 cufti deeggarsoota barbaachisu mara gochuuf of duuba hin jedhan. Amma gamtaan jinniiwwanii Afrikaa kun tajaajila sochii daldalaa fi diinagdee hundayyuu gara biyya Gaanaatti geeffatee jira. Kun bu'aa guddaadha Oromoon itti gammaduu qaba. Warra daboo waliif bahee midhaan bichaate siifaamu malee guuza ooyiruu kee dhufee ijoollee kee kaamu sababanii itti jaallattuuf tokkollee hin jiraatus hin jirullee. Kanaafuu teessoon gamtaa Afrikaa Finfinnee keessaa bahuun Oromoof injifannoo olaanaadha. Biyyi seexanaan beekamte amma seexanni jalaa badee faca'utti jirti. Teessoon seexanaa guddichi Itoophiyaa bulgittii kan duraan Finfinnee dhaabbate abaarsa waaqaatiin buqqa'ee biyya Gaanaa galee jira. Seexanni hafes harca'uuf qophii gubbaa jira. Itoophiyaan argufamte arguffii keessa deebiin qabne gubbaa geessee jirti waan ta'eef lukkeelee diinaa facaasuuf Oromoon tattaafatuun amma yeroon isaa. Hordoftoota keenya balbaloomina oduu kanaa deddeebisnee kan isin biraan geenyu gullallee hudirraa gamanumaan oraa bulaa like share subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadha.